hubatee dhuguma quuqama yoo qabaate yoo dhuguma dhimmi sabummaa dhimmi oromummaa itti dhaga'ame dhimmi oromiyaa itti dhaga'ame an oromoo fan quuqamaa kan jedhu gara kanatti dhufee tokkummaa isaatiin akkasitti akka keessan kanatti ijaaramee yoo nutti agarsiise hawwii keenya guddoodha jechuudha. Kanaaf gara tokkummaatti akka namni keenya dhufuudha waamicha dhagoona. Inni biraa wal danda'u gaafa qabsoo walii gootu silaafuu nama sadi taate gaafa dirreerra deemtuyyuu wal danda'uudha si gaafata. Namni lamayyuu lama taatee gaafa deemtu wal danda'uudha si gaafata. Isheen kun tooruma qabsooti jechuudha. Yoo waliin dandeenye waliin hoogganamne hooggansa keenya yoo hin dhageenye nama nu fuuldura taa'e ka gurmuu hoogganu ka gamtaa hoogganu ammoo kan godina hoogganu ammoo kan koree qindeessitu biyya hambaarra hoogganu. Wanti kun cheeyiniinsaa akkasitti deemee haga ajajaa olaanaatti deema iddoo ta'e yoo waliin dhageenyu yoo ta'e akka walirra jirruun walii hin hoogganamnu yoo ta'e saba ijaaramuu hin dandeenyedha taanaa jechuudha. Yeroo baay'ee rakkoon jaarmiyaa keessatti nama mudatu maali? Akkasitti wal dhaga'uu dadhabuudha. Walii hoogganamuu dadhabuudha. Hooggana ofii dhiisanii bakka biraa deemanii barbaaduudha. Kun immoo nu gidduutti garaagarummaadha uumee argame. Waraana bilisummaa Oromoo dirree irraallee wal dura dhaabuudha fide. Kana hundumaa akka hin taaneefi caasaan sadarkaa uummatarraa ka'ee amma gurmuurraa ka'ee immoo amma ajajaa olaanaatti asii ol deemee dhaabbate jechuudha. Ergasii asii eebila 15 bara 2023 kaasee waan labsine jijjiirama dhufaa deemeeni waa guddoodha argine jechuudha. Dirree irratti illee bu'aan inni buuse gara boodaatti ilaaluu dandeenya. Kanaaf ammas sabni tokkoome sabni ol danda'ee dhaabbatu gaafa immoo jaarmiyaa tokko jalatti ijaaramu immoo kan waliin wal hoogganuu danda'u. Innumtuu hoogganamuyyuu hoogganaasaa yoo beeke jagnaadha beekaa. Waan balleessitu kallattii walirraa fudhatta yoo ta'e wal dhageessita yoo ta'e tokkummaa jabeessita malee waan addaa wanti dhufuudha hin jiru. Waliin dhageenyu yoo ta'e garuu bu'aan argannu yoo jiraate diigamuudha. Warra akkasii immoo keessummeessuuf hin teenyu jechuudha. Kanaan dura marsaa baay'ee ijaaramee diigame iddoo ta'eef jaarmiyaan abaaboo biyya hambaa kan amma ijaaramee fi hooggansi waloo dirree irratti utabame kanaa boodee kan diigamullee miti jechuudha. Jabaa baay'ee isteebil kan ta'etu ijaaramee jira iddoo ta'eef namuu kan nu dhaga'u hooggana sadarkaa diriire kana jala galee akka waraana isaa dirreerra jiru jabeeffatu. Waraana dirreerra jiru jabeeffachuu jechuun immoo qabsoo bilisummaa Oromoodhaaf daandii saaqu furmaata ta'uudha jechuudha. Inni biraan shira daba qabsoo bilisummaa Oromoo irratti raawwachuu dhiisuu jechuudha. Inuma agarraa jechuudha jaallan. Jaarmiyaa ijaaramee jiru jeequuf waan tattaafatu inuma agarra. Duris gaafa jaarmiyaa kana ijaaramee labsamee kaasee waan gurguddaatu fuuldura dhaabbate. Akka jaarmiyaan kun hin ijaaramneef akka namni waliin dhageenyeef bukkeetti waraana dubbisanii waraanallee wal dura dhaabuun achiidha dhufte jechuudha. Ergasii as dirree irratti hooggansi waloon taa'ee ijaaramee jaarmiyaa abaaboo biyya hambaa irratti illee hundeesse akka namni wal dhaga'u godhe. Egaa warra akkasii kun diina qabsoo bilisummaa Oromoo ta'uu isaanii akkasumaan beekuudha qabna. Maaliif tokko sabatiinsa xiqqeessu jaarmiyaa keessatti jaarmiyaan sabatiinsa hin qabne jaarmiyaan jedhamu. Gaafa dhufan immoo fakkeessuudhaan dhufu fira qabsoo fakkaatu garuu diinni qabsoo isaan caalu hin jiru jechuudha. Maqaa jaarmiyaa abaaboodhaan waamicha godhu garuu jaarmiyaa abaaboo jala hin jiran. Dirree irraa hoogganan qaban. Dirreen hooggana qajeelfama tolchitee akkatti jaarmiyaan abaaboo biyya hambaa itti wal taliiguu fi akkatti waan jaarmiyaan abaaboo biyya hambaa jiru immoo waan nu deeggaru akkatti deddeemtu akka zoonii 8tti itti hiramtu waan tolchedha qaba. Agartaniittis eddasii gaagaamni hin jiru, hirrinni hin jiru. Gama tokkoon gaafa dhufan akka waan dinagdeen keessa nyaatameetti dhakaasu. Dinagdeen nyaatame immoo hin jiru. Anuma sadirree irraa gaafatama fudhateetu bakka dinagdeen jirtuuti fuudhee daddabarsaa jechuudha.
jaallan zoonii 8 daddabarsina. Waan daddabarsine waan biyya ambaatti ergatte immoo tokko lama jennee galmeessinee kaafnee gaafa nutuu waltajjii qabnu gaafa gama dirreerraa qabnu bakka ajajaa olaanaa fi itti ajajaa olaanaa jirutti bakka miseensi koree hojii raawwachiistu jirutti teenyee ol gamaggamutti jirra jechuudha. Waan sinirraa arganne waan salphaa miti. Waan guddoo jechuudha. Waan waggaatti shallagamu. Kanaaf ittiin boonuudha qabna. Warra shiraaf daba qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti raawwatan kana ilaallee callisuudha hin qabnu. Akka isaan nu faana hin jirre ifoomsuu qabna. Gaafa ilaallu bakka tokko tokkotti lagaan nama qoodu. Bakka tokko tokkotti amantaadhaan nama qoodu. Kutaadhaan nama qoodanii garaagarummaa jaarmiyaa gidduutti uumuudhaaf dhama'u jechuudha. Kanaa booda jaarmiyaan ijaaramee jiru sana kan hin dhageenyee fi itti taata'ullee asumaan jaarmiyaan keenya akka hubattuudha barbaannaa jechuudha. Gama tokko tokkoon immoo waraana dirree irratti quunnamuun dirree irratti ajandaa uumuuf yeroo tattaafatus numa agarraa jechuudha. Miseensuma jaarmiyaa baaboo ta'ee bakkeetti akka durii immoo miti immoo walitti himneerra immoo deemee isa dhufa marii koree hojii raawwachiistuu bira dhufa gaafa dhufu gaaffiidhuma ta'a. Bakka inni dhufeeyyuu yeroo inni wallaalamutu jira hin jiru jechuu jaallan. Ammatti namni qabsoo bilisummaa Oromoo deeggaruudhaaf nu utubuu barbaadu karaa amanuti keewwanne kana. Karaan qajeelfama ambaaseen malee hin ta'uu kan jedhu sanaaf daandiidha illaannu jechuudha. Maaliif garaagarummaa nu gidduutti uumee argame erga sana keessaa baaneedha jaarmiyaadha taanee jechuudha. Hoggansa waloodha uummanne jechuudha. Zoonii keenya arreenji godhannee jechuudha. Gumii sabaa itti taateedha uummanne jechuudha. Walta'iinsi waliigalteen tokkummaan fiingee tokkoon dirree irratti dhoofnuun ergasiidha uumamte. Kanaaf qabsoo hojjechuu jechuun of kenninsa gaafata. Yeroo ofii aarsaa gochuu gaafata. Waan faayidaa ofii dhiisanii kan qabsoo barbaaddu bakka isheen barbaaddutti sa'aatii isheen barbaaddutti yeroo isheen barbaaddutti argamuudha nu gaafata. Aarsaa kaffaluudha nu gaafata. Aarsaa kaffaluu hin qabnu jettu yeroo baay'ee aarsaa kaffalaa jirtu jenna nu immoo beekna kanarratti hin dubbannu malee akkasin aarsaatti kaffalaa jirtan waa hedduu kaasuu dandeenya. Abbaan garaa inni garaasaa bitame inni simbiraa taa'ee waa meeqa hojjetu waan meeqa akka inni hojjetaa jiru dhabbeenna. Oromiyaa bilisoomte keessatti garuu boor wal gaafachuudhaaf deemnaa jechuudha. Wal dura dhaabbachuudhaaf deemnaa jechuudha. Isin warri aarsaa kaffalaa jirtan gatii guddaa qabsoo kana keessatti akka kaffalaa jirtanitti beekna. Dinagdeedhaan nu bira dhaabbachuutti jirtu. Gaagaama dhufuufillee qophiidhaan eeggachuutti jirtu. Namni akkasitti qabsoo hojjetu nama akkasiiti. Fakkeessuu dhiisuudha. Jaarmiyaa fakkeessanii akka jaarmiyaan abaaboo biyya ambaa jedhanii waammachuu kana waan hin jirre waan hin ilaallanne akka ilaallatutti waan hin jirre akka jirutti warra kaasan. Fayyuma ta'ee jedhanii ajandaa uumanii warra hojjetan. Kana hundumaallee jaarmiyaan keenya jaarmiyaan abaaboo biyya ambaa jiru hubachuudha qaba. Warra kanaaf balbala saaqnu hin qabnu. Balballi kanaan dura akkasitti sassaaqame waraana bilisummaa Oromoo keessattis biyya ambaa keessattis garaagarummaadha uumee argame. As keessa qabsaa'ota umurii isaanii guutuu qabsaa'aa jirantu jira. Dhuguma beennaa warra haadha nuu ta'antu jira. Warra abbaa nuu ta'antu jira. Bara dheeraa kana immoo abdiillee hin kutanne yeroo isaaniitti kennanii aarsaa gurguddootti kaffalanii umurii isaanii amma jiran kanaan dinagdeen haa ta'uu yaadaan haa ta'uu waa hundumaan bakka itti kennanii gallee biyya keenya jiraanna gabroomnee warra hin jalneetu jira. Warra akkasii kanallee qabsoon galateeffachuudha qabdi. Isaan ilaallee deemuudha qabna malee fakkeessuu hin qabnu. Warra fakkeessaniif dhaamsa keenya haa taatu jennee kaafannaa. Kanaaf egaa nuufisin kanaa booddee maal gochuudha qabna yoo jennee yaadne jaarmiyaa abaaboo koree qindeessitu biyya ambaa irraa haga gurmuutti diriiree jiru. Haga hawaasa keenyatti diriiree jiru jabeessu. Maaliif ree agarree jechuudha. Waan jaarmiyaan abaaboo biyya ambaatti hojjete waan torban har'aa darbe
nu hunduu agarree waan ta'ee hin beekne ta'eera godheera kan jedhu immoo yoo jiraate asa ba'u nutti agarsiisu jechuudha. Bara dheeraa keessa turtaniitu jaal jireenyaan fa'a. Wanti akkasitti qindaa'ee hojjetamee waraana dirreerraaf jiruuf immoo ituu garaagarummaa tokko hin uumin hiramee yookaan seera eeggatee seera ajajaa olaanaa eege cheenii sana eege deemu jira yoo ta'e immoo namni nuu kaasuudha qaba. Waan guddoodha hojjettani jaallan. Baay'ee ulfaadha. Galanni keessan bilisummaa Oromoo haa ta'u. Keessatti yeroo kanatti yeroo baay'ee barbaachistuu taate kana keessatti yeroo alagaan akkamitti Oromummaa cabsuu dandeenya jedhee waan nuti keessa hin jirreen nurratti wal ijaaru, wal qindeessu, humna waraanaa bobbaafatu waa'ee Oromoodhaan daldaluu keessatti ijaarumsi keessan nu boonse jechuudha. Kanaaf kun akkasitti akka jabaatuuf namni mana kana keessa jiru, namni miidiyaa adda addaa illee dhaga'u jaarmiyaa ABO biyya ambaa sadarkaa koree qindeessituu biyya ambaarra jiru kaase haga gurmuutti jiru kan uummata keenyaa fi orgaanaayizeshinii maqaa Oromoon orgaanaayizd ta'an hundumaallee deddeemee dubbisu kana hundumaa akka jabeessinu dhaamsa keenya dhaammanna. Kanatti dabalataan Imo Group, X-Space Group, dhuunfaan warra nu deeggaran warra gurmuu biyya keessatti illee gurmuu ijaaranii nu deeggarantu jira jechuudha. Isaan kunillee jajjabaachuudhuma qabu. Jajjabeessuudhuma qabna. Abaaruudhaan qabnu. Jaallan Imo Groupiirra ta'anii biyya ambaatti guggubatanii ituu warra isaanii hin gargaarin garaa isaanii hidhatanii waraana bilisummaa Oromoo kana gargaaraa oolantu jira jechuudha. Kan immoo miidiyaatti ba'een immoo arrabsuudha immoo argina. Isuma amma jennu maqaa ABO'tiin jaarmiyaa ABO biyya ambaa jedhee waama. Garuu immoo jaallanuma immoo dirree irratti qajeelfama fudhattee dirreerraa dirqama fudhattee gaafatama fudhattee hojjettee akka dirreen jedhutti qaqqabsiistu immoo abaaruutti oolaa jechuudha. Isaan kana jajjabeeffachuudha qabna. Isaan kun warra yaadanidha. Warra sammuun nagaa, warra Oromummaan itti dhaga'amu, dhuguma immoo Oromoodhaaf qabsaa'u maal akka ta'ellee warra galeefidha jechuudha warri kun. Kanaaf warra kana warra Imo Groupiin ijaaramanii jiran, warra X-Space Groupiidhaan ijaaramanii jiran, kan dhuunfaan illee darbanii nu deeggaran, kan immoo gurmuullee biyya keessatti ijaaramanii illee sodaa mootummaa yoo qabamne illee hin duunaa. Yoo qabamne carraa nuyi qabnu du'a qofa jedhanii immoo yoo qabamnes du'uudha immoo nu wayya gabrummaa kanatti taa'uurra teenyee hin ilaallu warra jedhanii wal gurmeessanii nu gargaarantu jira jechuu jaallan. Abbaa ma'irree kana keessa jechuudha. Barsiisaa keessa jira. Hojjetaa mootummaa keessa jira. Walitti dhufanii orgaanaayizd ta'anii warra nu gargaaraa oolantu jira jechuudha. Warra deeggarsa nu gochaa oolantu jira. Waraanni dirreerra jiru haa gargaaramu warra jedhantu jira. Yoo qabaman immoo dhugumallee araarama tokkollee hin qaban amma keessan illee diina jalaa ba'uu hin danda'an. Warra kana faatu qabsoo kana keessa jira. Warra kana jabeeffachuudha qabna. Kanaaf walitti dhufeenyi keessan jaarmiyaan ABO biyya ambaa akkasitti ijaaramee gaafa dhufu woboo dirreerra yerullee tokkoomse. Woboodhaaf loojistikii waan ta'u yoo madaa'e madoosaaf akka ariitiidhaan waa qaqqabu. Yoo haaromsa gashuu barbaada haaromsa gashuudhaaf illee waan waraanaaf ta'u haaromsa gaafa gashiitu waraanni kun waraana dirreerraa agartanii isa duraaniirraa gaafa waliin madaalchifnu guyyaa guyyaatti waan dabalamaa deemu arguumatti jirtu jechuudha. Hanqinaalee mul'ataniif illee furmaata ta'ee argame. Woboo toora tokkoon akka wal dhageeffatuuf furmaata ta'e iddoo ta'e kun hojii keessan boonsaa iddoo ta'eefi nu illee akka waraana bilisummaa Oromoo irratti akka waraana bilisummaa Oromootti dirree irratti humna uummata keenyaaf duulee uummatarraa waa qoolachuu danda'ullee agartanii jirtu. Meeshaalee gurguddaa kan kanaan dura hidhachuu hin dandeenye dugda diinaarraa hiikkannee hidhannee gaafa ittiin lolaa jirru arguutti jirtu. Leenjii itti fufinsaa kennamaa jiru. Zoonii 8 keessaa wal faana bakka 8tti isayyuu zoonii tokko keessaa immoo mooraa 2 yeroo waraanni bilisummaa Oromoo leenjisee bobbaasaa jirtu arguutti jirtu. Kana keessatti ga'eedha guddaadha qabdu. Nu faana jirtu. Kanaaf baay'eedha haa jabaannu. Jaarmiyaa ABO biyya ambaatti illee tolchuu keessatti illee dirreentu mataa isaa illee ga'eedha qaba. Hoggansi waloollee
Hoggansa waloo ititaa fi daddaaqama kan hin qabne kan koree sadarkaa koree hojii raawwachiistutti ijaaramanii jiran kaan immoo akka gumii sabaatti ijaaraman warri kun hunduu wal dhaga'ee gaafa wal barbaadu waan Oromiyaa keessa jirtu toora tokkoon guyyaa guyyaatti gabaasa akka ajajaa olaanaa bira ga'uuf tolchinee hojjechuutti jirrutu jira. Kanaan wal dhaga'utti jirra. Yeroo gamaggamaa qabna, yeroo waltajjiidha qabna, yeroo wal dubbisnu qabna. Dirree irratti maaltu jira? Maaltu hanqina? Maaltu immoo jabina? Hanqina keenya mul'atee fi maal jabeeffanna jennee yeroo tokkummaadhaan fiingee tokkoon waraana dirree irratti illee lolee agarsiisutu jira. Kun hunduu injifannoo waraana bilisummaa Oromooti jechuudha. Egaa jaallan na booda jiranillee jiru. Yeroo dheeraa hin fudhadhu. Dhumarratti waan an jedhu yoo jiraate har'ata biyyoolessa Oromiyaa. Agartan gaha diinni gaafa dadhabu gaafa humnaan si dadhabu wanta ittiin immoo yeroodhaaf butatutu jira. Injifannoo isin galmeessitan sana dhoksuudhaaf waan argate waan miidiyaadhaan daddarbe sana halkanuma sana balleessanii bulanii jechuudha. Waan guddaa waan nuyi arganneen ol itti baasaniiti kan isaan kasaaranii hojjetan. Hojiin gabroonfataa kanumaa jechuudha. Diinummaan isaanii inni guddaan kanuma. Gaafa lafoo si lolee dadhabu gaafa waraana gosa gosaan sitti geddaree dadhabu diroonii dhakaasa. Amaluma nama mo'amuuti. Akka isaan mo'amaniitti beennaa jechuudha. Kanaaf haa jabaannu har'ata biyyoolessaa keenyas miidiyaalee kan biraa jiraniin kan beeksifannee kan guddifnu numa haa cufuu hin bannaa injifannoon sin galmeessitan hin banne kunoo harka keenya jira deebisnee dhageessifne egaa. Waan toltuudha hojjettanii warri biyyaan baha. Jaallan as keessa teessanii nu eebbistan akkaataa isin itti nu eebbistan akkasin immoo warri immoo koree kanallee qindeessitan akkasitti mana kana geggeessitan baay'eedha nutti tole. Kanaaf yoon kana jedhe gaadhaa warri kana keessatti hirmaattanii iyya Oromoodhaaf dirmattanii qabsoo bilisummaa Oromoodhaaf dirmattanii. Irra deebi'ee galanni keessan bilisummaa Oromoo haa ta'uun jedhaa xumureera Jaal Tsaggaayee yoon dhaga'ama ta'e.